Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan bakka yeroo darbeetti dhaabne irraa kaasnee waliin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe maal ilaalaa turre invoking or appeal to pity ilaalaa turre jechuudha. Appeal to pity maal jechuudha? Nama tokko gaddisiisuudhaan loojikii tokko malee sababa tokko malee gaddaan amansiisu akka jechuuti. Haa ta'u malee there are arguments from pity which are reasonable and pleasurable which is called argument compassion kan jennu jechuudha. Pity kanarraa yookiin immoo gaddisiisuma kanarraa kan gaddaarraa jechuudha. Kan reasonability ta'e jira jechuudha. Kan sababa mataasaa qabu ta'uu kan sababa qabaachuu danda'u jira yookaan immoo gaddisuun sababa ta'uu kan danda'utu jira jechuudha. Okay? Kana jechuun sababuma gadda qabaatee fi hundisaayyuu maal hin ta'u faalaasii hin ta'u jechuudha. Okay? Kana yeroo jennu immoo maal jechuudha? Kana yeroo jennu immoo most society values helping people in time of danger. Okay? Hawaasni baay'een yeroo rakkoo yeroo dhiphuu wal bira dhaabbachuu keessatti vaaliyuu godha. Kana jechuun kanaaf gatii kenna jechuudha. Okay? Namoonni gaafa rakkatan wal gargaaru jechuudha. Showing compassion jechuun and sympathy gara laafina walitti agarsiisuun jaalala walitti agarsiisuun is natural response in some situation. Situationiiwwan tokko keessatti haalota tokko keessatti gara laafina walitti agarsiisuun wanta jirudha jechuudha. Okay? Inni kuni wanta natural response yookaan immoo uumamaa wanta nu keessa kaa'amedha jechuudha. Okay? Namni si biraa miidhamee jedhee namni si biraa beelee jedhee jira miti al tokko namuma waan taateef qofa garaas hin danda'u jechuudha. Okay, if some group of people are in danger, yoo namni ta'e wayii yookaan guruuppii yookaan gareewwan namootaa wayii daanjarii keessa yookaan rakkoo keessa jiru yoo ta'e miidhaatu isaan irra ga'aa jira yoo ta'e helping out may require what appeal to the compassion. Yeroo kana hin gaddisiisneeti jechuudha kan namatti himnu jechuun dhimma jara kanaa jechuudha. Kun garuu appeal to pity jedhamu jechuudha. Appeal to compassionidha. Okay? Garaa laaffisanii namoota sana akka namoonni sun rakkoo sanarraa ba'an gochuu jechuudha. Okay? Wanta biraatiin walitti hidhuu miti. Kun garuu rakkoo kana keessa galaniiru namoonni kun akkasii jettee namoota sana compassionate yookaan akka isaan garaa laafan gochuudha jechuudha. Malee pity miti jechuudha. Okay? Sababa biraa walitti hidhee fakkeenyaaf qabxii walitti hidhee dhuftee barsiisaadhaa bo'uunii fi inni namoota dhugumatti miidhamanii namoota miidhaman sanaaf akka namoonni garaa laafan gootu sun adda wal dhaba jechuudha. Okay? Consider the following argument. Fakkeenyaaf argumentii armaan gadii ilaali. 20 children survive earthquakes that kill most people in village. Village yookaan ganda tokko keessatti yookaan baadiyyaa wayii keessatti ijoollee 20tu hafe. Earthquake yookaan kirkira lafaarraa jechuudha. Kirkirri lafaa sun namoota baay'ee ajjeesee ture. Ijoollee muraasa kana qofatu hafe jedha jechuudha. These children lost their parents. Ilaalaa. Ijoolleen kun maatii isaanii dhabaniiru. They are out of school. Mana barumsaa irra keessa hin jiran jechuun maatii dhabaniiru jechuun earthquake kanarraa erga hafaniiti rakkoo guddaan jala irra ga'ee fi mana barumsaatii ba'aniiru barachaa hin jiran. And the home ministry, the home. Mana keessaas ba'aniiru jechuudha. Out of home jechuudha. Manaas ba'aniiru jechuun maal they don't have mana hin qabanu jechuudha. Okay? Kanaafuu eessa jiru karaarra jiru jechuudha. Unless we each of us contribute money, nuyi tokkoon keenya yoo maallaqa walitti hin qabne ta'e their life will be in danger in the coming days. Guyyoota dhufan keessatti ijoolleen kun jireenya isaanii rakkoo keessa galuu waan hin oolledha. Miidhaarra jiru. Jedheen namootatti hima jechuudha. An akkana godhu malee kuni impaaziidha malee pity miti jechuudha. Namoonni sun akka garaa laafan gochuudha. Okay? Maal irratti hundaa'uudhaan? Riizanii dhugaa irratti hundaa'uudha. Dhugumatti ijoolleen kun kana ta'an waan ta'eef ilaalaa kun asitti. Okay? Sababa biraatiin wal qabsiisuu miti jechuudha inni kun. Okay? Their life will be in danger in coming days. Okay? We should help these children as much as we can. Kanaafuu akka jechuudha xumurri. Maal gochuu qabna? Gargaaruu qabna ijoollee kana. Okay? Yeroo akkasii hin danda'ama. Yeroo akkasii hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu appeal to pity yeroodhuma hunda yookaan gaddi keessa jiraannaan bakka kun faalaasii jettanii bira dabartanu jechuudha. Gaddi sun maalirratti hundaa'a? Riizanii dhugaa dhiyeessaa jiraa kan jedhu ta'uu qaba jechuudha. Riizanii sun wal qabataa. Piriimiisiin dhiyeessaa jiru, konkuluuziiniin dhiyeessaa jiru wal qabataa. Laalaa asitti jalqabaa kaasee ijoolleen kun akkasidha. Riiliidha jechuudha. Okay? Wanta dhimma biraatiin wal qabatu miti dhumni isaa gargaarsumadha jechuudha. Inni sun garuu gargaarsa miti akeekkadhaa. Inni kan piidii. Nama hojii tokko poozishinii tokko irra fiddee keessa fakkeenyaa fi Umar Abdallaa jedhee viidiyoo darbe irratti fakkeenya jiru tokko isinitti himeera jechuudha. Fakkeenyi suni dhufee akkaawuntiidhaa fi akkaawuntingiidhaaf dipaartimentii akkaawuntingiitii fi achi ga'uun dipaartimentii akkaawuntingii keessa dhufee jechuun ga'umsa gaafata. Ga'umsa mataasaa gaafata. Beekumsa mataasaa gaafata jechuudha. Nama sanaaf ga'umsa hin taane sababa inni rakkoo keessa jiruu fi wanta biraa miidhaa biraa geessuu hin qabnu jechuudha. Asitti garuu miidhaan biraa ga'u jira. Miidhaan biraa ga'u maatu jiru ijoollee waan gargaarre. Inni sun garuu namichi dhaqee achi waan galeef miidhaa baay'eetu ga'a. Dhalootatu iyyuu sana booda qaramuu dhiisuu danda'a. Ijoolleen mana maatii isaaniitii ba'anii yuunivarsiitii seenanii ka'anii sirriitti hin baratiin ba'uu danda'u.
rakkoo baay'eetu gahaa jechuudha isa sanaan. Gaddanni uumu sanaaf isa rakkoo baay'eetu gaha. Mucaan yoo dhaqee mana barumsaatti akkas jedhee qabxii kana ta'e jedhe boruuf taanu mucaan sun rakkoo mataa isaarra gahutu jira. Bakka akka hin barbaanne ta'a. Kufaatiin barbaanne kufa jechuudha mucaan sun. Qabxii akka hin taane mucaan kadhatu sun jechuudha. Gaddisiisuudhaan rakkoo isa ragaa. Kajaa kanarra gahuu rakkoon gahu hin jiru. Isa gargaaramu rakkoon gahu hin jiru. Isa gargaaru rakkoon gahu hin jiru as keessatti jechuudha. Inni kan biraan appeal to the people. Relevansii jala jirra ammayyuu ilaala. 5 jennee faalaasiin gosa 5dha. 5 keessaa tokko ilaalaa irraa. Inni tokkoon sun inni lama sana jalatti appeal to the people'dha jechuudha kan biraa. Naturally everyone wants to accept it. Namni kamiyyuu uumamaan accept godhamuu, fudhatamuu, loved jaallatamuu, and esteemed by others. Namoota biraatiin ol kaafamuu jechuudha. Wayyuu isa akka inni namatti tolu akka inni maal ta'u. Amala gaarii qaba, akkasii qabeenya gaarii qaba, inni maal jedhamee namoonni waa'een isaanii dubbatamee akka ol ka'an barbaadu. Barbaanna jechuudha dhiibama namaayyuu. Jechuun kuni uumamaa wanta nu keessa jirudha jechuudha. Utuma hin beekin jechuudha. Fedhii uuma lubbuu akka jedhan sana kun jira miti waan jirudha jechuudha. Uumamaa waan nama keessa jirudha kun. However, the problem lies on how to secure this desire. Rakkoon jiru amma desireen kun fedhiidha amma. Kun jechuun jaallatamuun fedhiidha. Namni hunduu si jaallateetu maal jedhee jira miti bakka namni hunduu jaallata kana maal godhamaa miti. Kanaafuu maalidhaa akkamittiin secure gochuu dandeenya? Akkamitti argachuu dandeenya kana? Desiree kana fedhii kana akkamitti argachuu dandeenya? Isa jedhudha jechuudha amma dubbiin rakkoon jechuudha. Committed when an arguer draw. As keessatti kanaafuu appeal to the people akkamitti uumama? Argueriin sun yookaan namni falmaaru, namni dubbachaaru, namni argumentii sana dhiyeessaa jiru jechuudha. Draw a conclusion by manipulating the desire of the people using different techniques. Draw yeroo maal godhudha jechuudha? Draw yeroo godhama conclusion yeroo fidudha jechuudha. By manipulate the desire of the people using different techniques jechuudha. Manipulate gochuudhaan maalitti fayyadamuudhaan? Jaalala namaatti jechuun fedhii namaatti fayyadamuudhaan jechuun waan namni fedhu sana fayyadamuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf ati jaalatamuu barbaadda. Jaalatamuu waan keessatti fayyadamee si amansiisuu dhufa jechuudha. It is not by reasoning, it is not by logical. But it is by what? By using your desire. Desire kan keetti fayyadamuudhaan, fedhii kan keetti fayyadamuudhaan, fedhii kan kee kan akkasii dura qabeeyyuu lammata baddan jechuudha akkas dubbeen. Argaa illoogically attempt to what? Exploit the desire, emotion of the what? People for some private motiveidhaaf jechuudha. Private motive wanta ta'e tokko, wanta dhuunfaa tokkoofiyyuu maal godha jechuudha? Desire yookaan emotionii isaanii, miira isaaniitti fayyadama. Hawwii yookaan immoo jiramtii fedhii isaan qaban sanatti. Fedhii bakka guddaa waan argachuu abdan tokkotu jira. Fedhii sanatti fayyadameeyyuu karaa sanaan dakkamaa gunni jedhu jirra. Kanaafuu bifa gara nyukanaan jechuudha yookaan immoo gara dadhabina keessanii sanaan iyyuu isinitti dhufuu barbaada jechuudha. Claim if you want to be a member of the group, accept XYZ as true. Amma fakkeenyaaf akkana jedha. Isin amma kubbaa miilaa taphachuu barbaaddu jedha jennu. Kubbaa miilaa taphachuu kan barbaaddanu maybe bakka jira miti garee kubbaa miilaa tokkoo fi fakkeenyaaf Manchester United taphachuu barbaaddan jenna. Manchester United fi taphachuu yoo barbaaddanii yoo garee kana keessatti taphachuu barbaadde isin jedha namni tokko. Accept XYZ jechuun bakka hima wayii isinitti mee waan ta'eef fakkeenyaaf Manchester United tokkoffaan eenyuun iyyuu caalaa yookaan immoo waancaa bara kanas injifata jedhiitii kana dhugaadhaa jedhi isin jedha jechuudha. Manchester United injifachuu danda'a dhiisuu danda'a. You don't know it. But you accept XYZ or jechuun XYZ true jettanii dhugaadha jettanii fudhattu jechuudha. Maaliif gareecha keessa garuu barbaaddu taphicha gadhattanii taphachuu barbaaddu waan ta'eef tola jettanii dhugaadha jechuudha. XYZ hima sanaa yookaan immoo waan inni barbaade fedhii namicha sanaa hin guutuuf jechuudha. Fedhii keessa hin guutu jechuudha. Desire keessan sana guruupii sana keessatti argamuu waan barbaadanuuf jecha fedhii isaa guutu tolee jettanii akkuma guddatu jettanii malachii maaltu hin baasare. Two approach as keessatti karaa lamaanidha kan namichi godhu jechuudha. Tokkoffaan direct approachidha. Kallattiidhaan jechuudha inni jalqabaa. Inni kuni arguer address a large group of people, excites the emotions and enthusiasm of the crowd to win acceptance for his or her conclusion. Kuni yeroo baay'ee politikaa keessatti siyaasa keessatti kan ta'u yeroo baay'ee. Siyaasa keessatti akka kanaga. Hundaaf kallattiidhaan inni jalqabaa. Kallattiidhaan iyyuu direct approaching kan jennu kallattiidhaan kan raawwatamudha. Kallattiidhaan namichi ofii isaaniitiin dhiyaatee fakkeenyaaf na filadhaa gaafa jennu waanuma boriin goonedha. Waanuma boriin goone kan iyyuu jechuudha warri dhaaba siyaasaa jechuudha. Warri dhaaba siyaasaa biyya kamittuu ta'u biyya keenyatti ta'u achi ta'u asa ta'u bakka waan beekamaadha. Maal godhuu akkana maal akkana sii goonaa akkana gaafa jedhachii dubbatanii jedhanuu biyya keenyatti
Gaafa jedhachi dubbatanii jedhu maal isinitti fakkaata? Isin erga namichi kun bulchuu jalqabeetii isin immoo jannata waan galtan isinitti fakkaata yeroo dubbatu sana jechuudha. Okay? Bakka fedhii isin jiraachuu barbaaddan sana isinitti himaa jechuudha. Fedhii isin jiraachuu barbaaddan sana fedhii keessoo keessanii sana akkana isinitti himaa jechuudha. Maal argachuudhaaf inni to win acceptance for his or her conclusion. Conclusionii isaatii waan barbaadu sanaa fi xumura dirra godhu sanaaf acceptance fudhachuudhaaf yookaan immoo fudhatama argachuudhaaf maal godhachuudha? Kallattiidhaan argamee large group of people irratti excite godhanii kakaasaa jechuudha. Emotionii namoota sanaa achi dhufee kakaasaa jechuudha. Okay, objective arose more mentality. Okay, individuals in the audience wanted to what? Share the excitement and they find themselves accepting any number of conclusion with ever increasing fervor. Yeroo kana maal ta'u jechuudha? Namoonni audiensiiwwan bakka sanatti argaman dhaggeeffattoonni sun maal ta'u jechuudha? Excitementii sanaan, gammachuu sanaan, kaka'umsa sanaan maal naqu jechuudha? Ofii isaaniitii waan namichi sana fudhatu jechuudha. Konkuluuziinii namichi sana fudhatu jechuudha. Akkana kanaas immoo kana gootuu isin immoo kanaa godhaa. Eeyyeen goona akkana isinii goona. Maasalaam. Lammata hin jiru waa tokko tole jedheera jechuudha. Akka uummanni akkasii jechuudha. Maalii kakaasuudhaan fedhii kan keenya jechuudha. Okay? Kana jechuun diizaayirii keenya sanatti fayyadamuudhaan jechuudha. Usually employed by speakers, propagandists, politicians, yeroo baay'ee kan inni ta'u kuni speakerootaan dubbattootaan jechuun akka propaagandaa namoota oofanu jechuudha. Politicianidhaan jechuudha. Namoota politikaa baratan yoo jiraatan dhiyaama. Okay, indirect approach inni kan biraa. Indirect approachini alkallattiidhaan inni kun immoo inni nama kallattiidhaan dhufanii dimdii amma inni kun immoo alkallattiidhaan jechuudha. Alkallattiidhaan arguer appeal not at crowd as a whole. Jechuun crowd jechuun bakka namoonni baay'ee walitti tuucha'anii yookaan immoo namoonni baay'ee walitti dhufanii bakka jiranitti jechuudha. Namni kun indirect approach jechuun bakka kallattiidhaan bakka sana dhaqu namichi. Okay? As a walitti but the individual separately who have what relationship to the crowd. Crowdii sana wajjin hariiroo qaba. Okay? Crowdii sana wajjin hariiroo qaba malee kallattiidhaan crowdiin sun walitti dhufe yookaan immoo jamaa sana yookaan guruppii sanatti dhaqee makamee miti jechuudha kan ta'u. Alkallattiidhaan iyyuu maal godha? Namoota sana qunnamaa jechuudha. Used by industries to advertise their product. Fakkeenyaaf industiriiwwan product isaanii advertise gochuudhaaf kanatti fayyadamu. Using emotively charged terminology jechoota baay'ee babbareedaa ta'e fayyadamuudhaan. Fakkeenyaaf indirect yeroo jennu fakkeenyaaf akka TV fa'aa TV amma immoo yeroo kana immoo TikTok YouTube irratti beeksisa godhamu beektu miti. Beeksisawwan achi irratti godhaman kuni namoonni crowdiidhaan bakka tokkotti argamanii miti. Kan inni irratti godhamaa jiru jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf beeksisa irratti wanti isin agartan wanti isin bituu irratti completely different. Okay? Guutummaatti garaagaradha jechuudha. Namoonni gaafa beeksisa godhanu waan xiqqoo tokko bakka caammaa naayikii tokko beeksisa gochuudhaaf akkamittiin akka jedhetti bareechanii akkamittiin akka jedhetti jajanii isinitti himan gaafa isinitti jedhanitti waan biraati. Okay? Dubbiin akkasidha jechuudha. Kana jechuun indirectidha kun kallattiidhaan isin arganii isinitti maaru miti beeksisa sana. Jechuun garuu hariiroo isin wajjin qabu jechuudha. Indirect approach kan jennu isa kana jechuudha. Inni kuni using emotively charged terminology inni jechoota akkasii fayyadamu jechoota baay'ee babbareedaa ta'e jechuudha. Jechoota emotive ta'an jechuudha. Capability to attract people toward the product or issues. Product yookaan oomisha yookaan dhimma qaban sanatti yookaan oomisha qaban fakkeenyaaf product yeroo jennu fakkeenyaaf kan kophee amma isin jedha kophee ta'uu danda'a surree uffata Allah isa kana dhiisuun kophee isaanii bitachuu akka isin jettan sin godhu jechuudha. Kana dhiisuun qabu akka isin jettan sin godhu. Ishuu yeroo jennu dhimmoota garaagaraa fakkeenyaaf fiilmii eebbisiisu. Fiilmii uuma bakka waan mantaane wayii lafaa kaasanii akkana mukarra baasanii beeksisatti godhuu gaasanii achi geessanii jettan isuma YouTube irratti ilaalaa baatanii kan amma sana hin geenye fayii ta'aa jechuudha. Akka walumaa kan biyya akkasii jechuudha. Dhugaa walitti muutee akkas dhaqee kun maal ta'a faalaasiidha jechuudha baay'eensa. Faalaasii keessa jira baay'eesaa amma erga faalaasii kana baratanii booda hin beeku gaasii waan nama gootan qabbaatanii kun egaa bakka hiriitti qoonna hundaaf appeal to people keessa jira. Appeal to people jalatti ilaala relevancy jalatti wantoota sadii ilaalle sadaffaa irra ramdee relevancy jalatti immoo appeal to people irra appeal to people kana immoo bakka sadiitti qoonna ilaalla. Inni tokkoffaan appeal to bandwagon kan jennudha. Inni lammaffaan appeal to vanity-dha. Inni sadaffaan immoo appeal to binary-dha jechuudha. Appeal to bandwagon kan jennu commonly appeals to the desire of individual to be considered as what part of the group or community in which they are living. Inni kuni appeal kan inni godhamu kan inni dubbatamu desire of individual jechuudha. To be considered as what part of the group or community in which they are living. Desire of the group ni yookaan desire of individual ni jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa irratti jechuudha. Considered as part of a group. Namni dhuunfaa kuni part of a group it consider kan ta'u or community in which they are living.
fedhii nama dhuunfaa irratti hundaa'aa jechuudha salphaamatti baandwaaganiin. Community or group shares what some common values and norms. Communitiin sun yookaan hawaasni sun common value yookaan duudhaa waliin qabu jechuudha. Hence every individual is expected to what manifest group conformity to these shared values. Alaala as keessatti maa jechuudha namoonni as keessatti jiranu kan gruuppii namni kamiyyuu vaaluu qaba miti. Namni kamuu vaaluu qaba. Fakkeenyaaf namni kamuu amantiitu jira, aadaatu jira. Fakkeenyaaf akka keenyatti ni aadaa qabna. Aadaa qabnu kanaa fi aadaa naannoo keessan keessatti aadaa wayii jira ta'a. Aadaa jiru sana dirqama aadaa sana keessatti akka hirmaattan godhamuu danda'a jechuudha. Okay? Akkasiin aadaa sana keessa fudhattanu gatii individuaaliin tokko gruuppii sana keessa jira taanaan gruuppii sana fudhachuu akka qabudha. Kana jechuun gruuppii sana keessa akka jiraatu ta'uu qaba jechuudha. Waan gruuppiin sun fudhate fudhachuu qaba jechuudha karaa biraadhaan ilaala. Gruuppiin fudhate miti isinis fudhachuu qabdu. Individuaalii kophaa keessan kaatanii lakkeen humnaan ta'uu hin jettanu jechuudha. Okay? Kun faalaasiidha. Fedhii keessan ta'uu qaba jechuudha akka faalaasii kanaatti jechuudha. Okay? Malee gatii gruuppiin sun hojjeteef individuaaliin tokko maaliifiyyuu dirqama ta'a akka jechuuti. Bandwagon uses these emotions and feelings to get what acceptance for a certain conclusion. Certain conclusionidhaaf fudhatamuu barbaada jechuudha inni kun. Kana jechuun namoonni baay'een jiru miti gruuppii sana keessa. Kanaafuu ati kophaa kan kee maal goota, kophaa kan kee si duwwaatu hafee akka jechuuti. Si duwwaatu hafee ati kophaa kan kee maal goota bakkeedha. Itti galuu qabda waan kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf the majority of people in Ethiopia accept the opinion that child circumcision is what right thing to do. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een jedha. Namoonni baay'een child circumcision right thing to do dha. Kittaanaan dubartootaa wanta godhamuu qabudha jedhanii yaadu. Thus you also should accept what that child circumcision is what right thing to do. Namoonni Itoophiyaa keessa jiran baay'een isaanii yaadaan waan ta'eef isa keessatti yaaduu qabda. Okay? Namoonni kun kittaanaan sirriidha. Kittaanaan godhamuu qaba jedhanii yaadu Itoophiyaa baay'een. Kanaafuu ati immoo Itoophiyaa wayii waan taateef individuaalidhaati. Itoophiyaa wayii waan taateef ati gochuu qabda. Kanaafuu appiiltuu Bandwagon salphaamatti akkam jettanii fudhachuu dandeessu. Isin qofaa keessan taatanii gruuppiin tokko isin keessa aadaan wayii jira yoo ta'e, gruuppiin tokko waan deeggaruu qaba yoo ta'e, gruuppiin sun waan jiruuf namoonni baay'een waan deeggaranuuf waan namoonni baay'een deeggaran sana deeggaruu qabdu. Waan ragaa qabaatuuf tun taane waan namoonni baay'een deeggaraniifi jechuudha. Okay. In advertising, the issue dhimma advertising keessatti jechuudha. The issue is intentionally attached with majority section of society and others have argued to follow the decision of a majority. Decision of majority fakkeenyaaf namoonni baay'een fayyadamaa kophee kana namoonni fakkeenyaaf example of course you want to buy the toothpaste. Zest toothpaste kana fayyadamuu qabda bitachuu qabda. Sababnatti bitatuuf immoo maayini ilkaan keetiif gaarii waan ta'eef kanaafi miti. Sababnatti toothpaste kana yookaan immoo zest toothpaste kana bitatuuf sababni isaa maaliifi? Sababanni si amansiisuu danda'u tun taane why 90% of America brush with the best. Bestii kana parsantaan 90 namoonni Ameerikaa kana fayyadamu waan ta'eef ati isa fayyadamuu qabda. Maaliif namoonni Ameerikaa kana fayyadamu waan ta'eef? Okay? Namoonni Ameerikaa yoo isaanii waan barbaadan godhan ati gochuu qabdaa? No. Okay? Namoonni Ameerikaa gadii fayyadamuun jedhee wanti kana jedhu hin jiru jechuudha. Namoonni baay'ee waan godhaniif atis akkana godhi kan siin jedhu dhimmi tokko yoo yaate kun appiiltuu Bandwagonidha jettee bira dabartaati. Gurra isaatti kaawallaa. Okay. Inni kan bira appiiltuu Vanity. Appeal Vanity arguer associated the product with someone who is admired, pursued and people known beekamtiidha wajjin walitti qabsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf TikToker bareedaa tokko beekamaa tokko jira. TikToker sanatti isin kophee oomishtu yoo ta'e kophee keessan TikTokerichatti keessanii OBN keessattu ni kaa'atee lammata viidiyoo isaa keessa deema. Isin immoo mobaayilii keessan keessa immoo ittiin deemuu jalqabaa jira kophechaan. Kopheen sun bareedaa haa ta'u gaarii hin taane wanti isin galchu jiru TikTokeruun kaatee waan ta'eef annan dhiisaa jettanii lammata hin naqxanime. Kophee waan birrii dhibban baafne isin kumaan lammata bituu jalqabdu jechuudha. Kun namoota akkamitti namoota beekamaatti fayyadamu. Claim if you use the product which is used by someone respected by the people you will be respected too. Kana jechuun fakkeenyaaf namni doktorii tokko waan keeyate TikTokerii tokko waan keeyate waan gurguddaa namoonni gurguddaan ciccimaa jiran isaan keeyatanii fi anis waan isaan namoonni kabajamaa waan kana fayyadamaniif anis waan kana fayyadameen kabajamaa ta'a jettanii yaaddu jechuudha. Okay? Dubbiin garuu akkasii eeggadhaatii kana sirriitti eeggadhaa. Dubbiin waan namoonni kabajamaan kaa'atan sanatu hin taane waan namoonni kabajamaan hojjetanii kan kabajaman jechuudha. Uffannaa irratti hundaa'uun hagas mara miti. Garuu kanaafidhaas kan inni faalaasii ta'eefis jechuudha. Okay? Namichi waan fayyadame sana fayyadameen anis ittiin kabajama waan ittiin kabajame kana uffata sana inni kabajamaadha waan ta'eef namichi kabajamaan kun uffata akkanaa keeteera.
Kanaafuu anis uffatee yoon keeyyadhee jedhe yoon kophee kana keeyyadhee jedhe yoon mataa kootti kana kaa'adhe yoon maal ta'e jedhe yoon akka isaa kana godhee jedhe inni sana kabajamaa maybii waan ta'eef ilaalcha akkasii yoo jiraate this appeal to vanity dha jechuudha. Namoonni sun garuu kanatti fayyadamu. Namoonni beeksisa sana godhanu kanatti fayyadamanii beeksisa sana godhu jechuudha. Fakkeenyaaf BBC meeshaa the famous footballer. Fakkeenyaaf BBC maal agarsiisa? Football yookaan taphataa kubbaa miilaa Frank Lampard agarsiisa jechuudha. Maal wearing Adissoo. Adissoo and size. Adissoo kana utuu hin uffatu jechuudha. Kana jechuun Frank Lampard fi geessee Adissoo kana kennaaf jechuudha. Adissoo kana jechuun kophee kana fuudhee Adidaas dhiifama. Adidaasitti fakkaata. Adidaasii kana jechuudha. Adidaasii kana yookaan kophee Adidaasii kana kennaaf jechuudha. Kophee Adidaasii kana taphataa mugaanni uffatee dirree keessa fiigee kubbaa dhiitu jalqabu isin lammata kana bitachuun qaba jechuudha. Adidaasii kana bitachuun qaba jechuudha. Yeroo kana BBC maal argateera vaaliyuu barbaadu sana argatee jechuudha. Eenyuun qabate vaanitiidhaan appeal to vanityidhaan nama beekamaa sanaan qabate jechuudha. Isin maal jettu gaa inni sees wear nuyi maal jenna gaa jechuudha dhiifama isin miti. Wear this new fashion shoe. Yeroo kana fashion shoe kana haaraa kana uffata jechuudha namichi. A shoe which is what worn only by few respected celebrities. Adidas. Kana booda akkamti yaaddu fashion shoe kana inni uffata. Fashion shoe kan namoonni respected ta'an namoonni kabajamaa muraasni kan uffatanidha kun jettu jechuudha. Waan inni Adidas suni waan bareedaa yookiin immoo oomisha warra kaanirraa waan adda ta'eef miti. Namni adda ta'e yookaan namni beekamaa ta'e waan keetuuf beekamaa kopheechis adda isinitti fakkaata jechuudha. This appeal to pitiidha. Inni kan biraa appeal to snobbery. Appeal to snobbery immoo arguer associated the issue with persons who have high social status or higher class. Okay? Inni kun immoo social status yookaan haala soshaalii keessatti haala hawaasaa keessatti bakka olaanaa nama qabutti walittidha jechuudha argueriin. Fakkeenyaaf if you want to be a member of selected few you should accept XYZ. Xiqqoosii appeal to vanity wajjin wal fakkaata. Garuu garaagarummaa qabas keessatti. If you want to be fakkeenyaaf inni kun immoo kallattiidhaan iyyuu yoo miseensa sanaa keessaa ta'uu barbaadde ilaala akka isaatti kabajamuu barbaadde kana jechuudha inni kun akka isaatti kabajamuu miseensa sanaa keessaa kana jechuun fakkeenyaaf namoota kabajamaa akkasii ta'uu barbaadde kana dhugaa dhattee fudhachuu qabda. Namoota gurguddaa akkasii ta'uu barbaadde fakkeenyaaf ministeerota keessaa ta'uu yoo barbaadde soba akkasii fudhachuu qabda yoo isiniin jedhee kun appeal to snobberyidha jechuudha. Fakkeenyaaf a Rolls Royce is not for everyone. Rolls Royce saatiidha natti fakkaata saatiidha. Saatiin kun namni hunduu kan uffatu miti. If you qualify as one of the select few yoo akkas ta'e malee jechuun akka namoota muraasa qualify ta'aniitti yoo ta'e malee. That means this distinguished classic may be seen and driven at British motor cars limited by appointment only please. Kanaafuu namoota muraasaan qofaan kan fayyadamudha. Rolls Royce kuni not everyone jechuun namoota hundi hin fayyadaman jechuudha. If you qualify as one of the select few dha. Kanatti kan argachuu dandeessu namoota muraasa filataman qofa yoo taatedha jechuudha. Okay? Kanaafuu akka namoota muraasa filataman ta'uudhaaf maal ta'uu qabda? Kana fayyadamuu qabda jechuudha. Kan immoo Rolls Royce kana fayyadamuu qabda jechuudha. Kana fayyadamte namoota sana taata waan ta'eef isiniin jedha jechuudha. Okay? Namoota high quality irra jiran wajjin wal qabsiisuu barbaada jechuudha. Okay, inni kan biraan argument against the people dha. Against the people kan jennu immoo normally in good argument to achieve collaborative goals arguers are expected to tokkoffaa good argument keessatti maal gochuu qabu observe rules of polite conversation sirriitti kan hubadhaa. Fakkeenyaaf argument against people gaafa jennu argument dhiiftee namootaan loluu jechuudha waaqa salphaatti. Yaada namootaa dhiifne gaafa namootaa wajjin dubbannu gaafa arginu goonu gaafa falminu gaafa dubbannu argumentii keenya gaafa dhiyeessinu yaada dhiifnee nama sana bocoqu nama sana waa jechuudha. Okay? Kanaafuu argumentiin tokko gaarii jedhamuudhaaf akkuma ilaalaa turre deddeebine tokkoffaa maal ta'uu qabu observe the rules of polite conversation. Polite conversation dubbii gaafa dubbannu seeraan sirnaan dubbachuu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Bifa jaalala qabuun. To trust each other and express their argument position clearly and honestly. Olii isaanii amanuun and express gochuun immoo argumentii yookaan yaada qaban sana positionii qaban sana argumentii isaanii bifa ifaa fi kabajaa qabu walitti dhiyeessuun falmii isaanii dhiyeessuun dirqama ta'a jechuudha. Focus on attacking the content of argument than personality of opponent. Argumentii gaarii kan jedhamu ammas maal ta'uu qaba jechuudha. Qabiyyee argumentii sana attack gochuu qaba namichi sun. Qabiyyee argumentii sana
irratti yaada kennuu qaba. Qabiyyee argumentii yookaan immoo yaada namichi dhiyeesse sana maal gochuu qaba? Attack gochuu qaba jechuudha kan biraadhaan. Okay, maal caalaa? Personality of opponent caalaa. Nama dhuunfaa sana caalaa yaada nama dhuunfaa sana irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. But arguers focus on attacking personality of opponent than the content of argument against the person fallacy kan jedhu sana jechuudha. Argument against the people kan jennu namoonni garuu isa kana dhiisanii maal godhu? Yaada namichaa dhiisanii maal irratti xiyyeeffatu jechuudha? Namicha irratti personality irratti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo yaada dhiyeessee jedhee inni ofiiyyuu nama akka kanaati, inni ofiiyyuu akkana. Fakkeenyaaf namni tokko akkas gochuun qabdanu jechuun miidhaa akkasii hanna raawwachuun qabdanu jedhee namni tokko ka'ee siniin gorsa. Kaan inni godhe inni ofiiyyuu na ta'a jettuun. Inni ofiiyyuu na ta'a gaafa jettanu inni inni sin gorse sana dhiisuun hin danda'amuudhaa fi sababan dhiyeessine yookaan hin dhiifnu hin dhiibna hin jenne maal kallattiidhaan namicha. Inni kun maalidha jechuudha? Isa kanatiyyuu against the people dha jechuudha. Kun fallacy against the people kan ta'edha jechuudha. Occurred when an arguer discredits an argument by attacking the personality of the opponent yeroo inni attack godhudha jechuudha. Okay, always what? Alayhi salaam. Two arguers yeroo hundayyuu arguerii lamatu jiru yookiin immoo falmitoota kanneen waliin falman lamatu jiru jechuudha. Three forms against of the person keessatti formiiwwan meeqatu jira? Sadiitu jira jechuudha. Tokkoffaan homonym abusive dha. Inni lammaffaan homonym circumstantial jechuudha. Inni two kick or you two atiyyuu akkasuma akka jechuudha. Okay, isaan kana sadanidha jechuudha. Maaltu against the people ni jechuudha. Okay, fallacy of homonym kan jennu committed ad hominem kan raawwatamu when arguer rejects an argument by verbally abusing the personality of his opponent. Inni kan raawwatamu yeroo kamidha? Yeroo namichi argueriin kun yeroo faallaa keessanii fi opponentii faallaa keessanii sana maal gootanudha jechuudha. Kallattiidhaan namicha sana personality namicha sana jireenya dhuunfaasaa yeroo maal gootanudha jechuudha. Yeroo arrabsitan yeroo waa jettan jechuudha namichaan yaada isaa dhiisanii jechuudha. Than the content of his opponent's argument. Opponent's argumentii contentii sana caalaa isa kana yeroo gootanudha jechuudha. Second person rejects the first person argument by verbally abusing the first. Okay, fakkeenyaaf premise tokko maal jedha? A is person of bad character. Conclusion, A argument should not be accepted jedha jechuudha. A ni bad character qaba. Okay, A bad character waan qabuuf yookiin immoo amala hin taane waan qabuuf argumentiin isaa fudhatamuu hin qabu. Amalli isaa ilaalamu jechuudha as keessatti. Amala isaa caalaa maal gochuudha? Waan dubbate sana reasoniidhaanii eenyu gochuu hin dandeenye jechuudha. For example, amma fakkeenyaaf in defending animal rights yookaan immoo mirga animal yookaan mirga bineeldotaa jechuudha. Defend gochuu keessatti ittisuu fi keessatti Mr. Abbabee argioota. Mr. Abbabee maal jedhaa? The government should legislate a minimum legal requirement to any individual or groups who want to farm animals. Animaaliif farm gochuu danda'u. Animaalii horsiisuu kan barbaadan kamiifiyyuu seera mataasaa kaa'uu qaba mootummaanii jedha jechuudha namichi Mr. Abbabeen kun jechuudha. He argued that his is the first step in avoiding unnecessary pain on animal. Animal irratti pain hin barbaachisne nama hir'isu keessaa mataasaa akka nama jalqabaatti of yaada. And protecting them from abuse irraa miidhaarraa akkasaan dhowwamanu akkasaan miidhaarraa ittifamanu nama jalqabaa godhee of yaada. Akkana jedhee dubbataa jira Mr. Abbabeen yookaan Obbo Abbabeen jechuudha. But we should not accept his argument because yaada namicha kanaa garuu fudhachuu hin qabnu. Maaliifidha sababa inni fudhachuu hin qabneef? Fudhachuu hin qabnu conclusionidha miti. He is divorced drunk person. Inni ofiiyyuu haadha manaa isaa gadhiisee ofiiyyuu nama dhuguudha jechuudha. Nama dhugee machaa'uudha jechuudha. Person who is unable to protect even his own family. Maatii isaayyuu eeguu hin danda'u jechuudha. Maatii isaayyuu eeguu ijaan dandeenyee fi dhimma kanaa nutti himuu hin qabu. Dhimmi kanaa kun sirrii miti jettanii sababa dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha. Inni kan biraan Mr. Abbabee has argued for increased funding for disabled. Ammas Mr. Abbabeen fundingiin for disability yookaan namoota qaama miidhamaa kanaaf dhiyaachuu qaba jechuudha. But nobody should listen to his arguments. Namni kamiyyuu argumentii isaa dhaggeeffachuu qabu. Mr. Abbabee kana jechuudha. Mr. Abbabee is also slob who cheats on his wife. Inni haadha manaa isaa dhiisee haadha manaa itti sagaagala waan ta'eef nama biraatti wajjin oola waan ta'eef beat his wife haadha manaa isaa rukuta waan ta'eef ijoollee isaa rukuta waan ta'eef isa inni fandiin disabiliidhaaf yookaan qaama miidhamtootaaf dhiyaatu jedhame kana dhaggeeffachuu hin qabnu yemmuu jettanudha jechuudha. Jechuun yaada isaa personality namicha sanaatiin wal qabsiiftan yaada isaa ilaaluu dhiiftanii jechuudha yeroo akkasii. Inni kun hin danda'amu. Hundaafuu akka viidiyoo nutti hin dheerannee fi fallacy of homonym circumstances kan jirurraa
yeroo dhuftu waliin ilaalla jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.